ilkaan kee guutisifadhu malee hin dhaabsini. Ilkaan dhaaban biyya keenya keessa jira. Akkasumas ilkaan boruu bareedni kan guutan biyya keenya keessa jira. Gatiin isaa okkii warqii moo ilkaan dhaliitu jira. Gaafii namoota baay'ee viidiyoo dheengadaatti irratti namoonni baay'ee na gaafatan. Akkasumallee mootu guutisifadhu siif guutisisne namoonni na jettan hedduu akka galatamu ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jala jirtu hordoftoota kee jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alamanni isaa namni keessan nagaa isin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi keessan akka isin jecha har'aan kana deebi'ee dhufee jira. Dhugaa hordoftoota kiyya har'a wanni aan dhufee har'a deebi'ee dhufee jira. Hordoftoota kiyya wanni aan qabadee dhufee waan guddaa fi waan hedduu akka waaqa na gammachiise jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf isin hanga dhumaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatina. Akkasumas yaadaaf qeeqa keessan barreessa. Dhugaa dubbachuuf hundi keessanuu naaf jiraadha isin jaalladha isin kabaja galatoomaa ulfaadha isin jedha. Akkasumas warroonni kiyya baay'een karaa WhatsAppitiin naaf bilbiluun akkasumas sagalee na kaayaa turtan waan jedhee isin ibsu hin qabu. Galatoomaa hundi keessan wallahi ulfaadha galatoomaa isin jedha. Egaa namoonni baay'een akkasuma nama mara ilkaan dhukkuba jettan dhugaadha. Garuu ani wanti gaafina ta'e namoonni tokko mee akka namatti yoo laaltan namoota gurguddaa ta'anii umriin isaanii umrii 60 akkas ta'anii ilkaan isaanii nuti uffata hin jiru. Akkasumallee mootu yoo of laalu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana keenya keessa namni ilkaan akkanatti baasee aduma umrii fi miti jechuudha. Ilkaanii maaliif akkasiin narraa bahee kan jedhu bakka gaafii nattaa kan jechuudha. Tokko immoo osoo adaamaa kana jiraatu baay'ee jedhu takka fa'aa ga'ee jechuudha. Biyya duraasanii wanti guddaan akkasuma jechisiisee viidiyoo na baasisee gara afoo kanaa deemu jechuudha. Gara rakkoo hin qabu. Garuu gara afoo kiyya mootummaan maal akka ta'e beektanii gara afoo kana jalqabe amma onni ta'eeti miti na dhukkubeeti miti. Akka waan kun nyaatamuu sharafa waan fakkeenyaaf namoota adaamaa keessa jalqabarraa dhalattuu adaamaa horta adaamaa keessa dhalatanii adaamaa keessa guddatan ilkaan isaanii yoo laaltan ni diibata beektanii. Kanaafuu tokko immoo diimatee sharafatee muruma irratti ol gabaabatu jira jechuudha. Ijoolleen wanji gara wanji baay'inaan kiyya hin diibatu garuu akkasitti sharafatu jalqaba jechuudha. Baay'ee takka kana aarsisanii fi akkasumallee mootu warroonni saniif viidiyoo jedhe jechuudha. Malee kana baase uumaa miti dheetuma baasutti ture gara afoo kana hojjetu garuu baay'ee takka bakka adaama tana gadhiisu malee sababuma kanaan kan jedhu jechuudha. Namoonni baay'ee sanarratti hundaa'uudhaan obboleen keenya baay'een keessan biyya namaa jirra asitti na jalqabee warroonni jedhan baay'ee jira. Inni akkuma adaamaa galee kana ilkaan dhukkubbii ilkaanii bakka duraan hin beeku jechuudha. Akkuma adaamaa galee na jammare garuu immoo gara afoo deeme kanatti baay'ee takka na jibbisiise jechuudha. Hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo isin dalage namoota baay'ee ilkaan ni himatan ni beeka. Akkasumallee mootu wanti kun sanyiin deemaa jedhanii akkasumas waan garaagaraa ta'uu mala. Ana garuu kana aarsa gara afoo deeme kana jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan viidiyoo dheengadaatti namoonni baay'ee hiriyoonni kiyya baay'ee keessan karaa WhatsAppitiin dhuftanii guutisisiin baasanii guutisisii nan jedhaa jirtan namoonni baay'een jechuudha. Anuu mana gandaa keessatti Araba keessatti biyya Arabaa keessatti guutisiseetu moomaan ta'an waggaa sadii nama baay'ee naan jedhe maal isinitti fakkaata? Angara awoo kana gisee baasisan ilkaan baaseera afoo awoo kana jechuudha. Lama asillee tokko baasee ture jechuudha. Ilkaan sunni lamaanuu akkuma inni bara boramee mana yaalaa dhaqee saniin booda akkana guutisifamuu qaba naan jedhan jechuudha. Yeroo san tokkoffaa lammaffaa jedhee addaan baasnee tariitiin mootu ilkaan guutisifamu kun biyya keenya keessatti sadarkaa qaba jechuudha. Ilkaan akkuma waliigalaatti ilkaan tokkoffaa miti kan isaan nama guutan. Ani immoo yeroo sanitti akkanatti yaadni naa galee addaan baafadhee tokkoffaa lammaffaa jedhee hin gaafanne haa guutisifamuu qaba naan jennaan hayyee jedhee nisumaan jalqabe jechuudha. Qulqulleessaatumaan guyyaa sadiin qulqulleessaatuma naa guutanii garuu kan guutan sun waggaa lamaaf na tajaajila na keessaa bahe jechuudha. Gaafa na keessaa bahu waggaa lamaan booda kan guutisifame jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkataa kana guutisee gaafa ji'a waggaa lama gahu wanni itti guutan sun jechuudha. Ilkaan kana dhiibee ilkaanuma dura jiru qaawwa garaa keessaa qabu sanitti guutan san baqasee keessaa bahe jechuudha wanti sun. Yeroo gadi baaseetiin ilaalu waan akka beektanii amma simintoo bukeessanii gogee gartanii akkas fakkaata simintoodha malee waan adiisanii isaan guutan. Egas waan qabadhee achi dhaqee jechuudha mana yaala. Dhaqee akkana keessaa bahe jennaan waan jabaa irratti maal nyaatana? Waan jabaa nyaanne amma maaliif malee jennaan furmaanni kee maal jennaan furmaanni biraan jira ma baasuu qofa. Maaliif ilkaan kee dhooyee jira. Akka duritti si guunne sun dhooyee jira. Waan jabaa irratti nyaattee wanti irratti nyaatte sun waan dhiibeef jecha ilkaan kee dhooyee jira waan ta'eef akka guutamuu hin qabu. Amma wanti itti filannoo qabu baasuudhaan jedhee akkasitti baase jechuudha.
deebi'ee ka garaan hin guddisiisellee waggaa lama akka waan tilmaamanii waggaa lamaan booda innillee dhoo'ee akkasumatti illee saniin booda of keessaa baasu jechuudha. Maalis hin jechuu barbaadeeti namoonni baay'een gaaffisa waan gaafataniif akkasumas namoonni ijoolleen baay'een gallee guddisiifatu edaa akkamii warri jettan waan guddisiisaa argee jira ofii kiyyaa guddisiifadheetiin jira. Yeroo sanitti waan jala murreessanii yeroo sanitti tokkoffaaf lamaffaa jedhee hin gaafanne yeroo yaalame keessa akkana jedhuun bakka guddisifamuu qaba anaan jedhan sanirraa calisiitu guddisifadhaan baafannaan tokkoffaa naawwatanii lamaffaa naawwatanii hin beeku garuu gaafanna keessaa bahee olaalu waan siniin tokko fakkaatu jechuudha. So maal jechuu barbaadeeti ni jira kan guddisiisan kan guddisifadhee erga sun waggaa lamaan booda nan tajaajilu jechuu barbaadeeti jedhamu guddisifadhee hatta ka afoo kana jechuudha ka afoo amma ofirraa baase kana xiqqeeshu waa'ee jidduuniyyuu miti ilkaan qarrifaa sabbettanii wayin aarsa ilkaan afaffaati kana nama baasu asirraa jettanii lakkaawwatu dandeettanii ilkaan afaffaatu qarrifaadha yoo jettanii caafirraan akka nama hin nyaatamne dhukkubuun hin nyaatamne maal ta'e sila ilkaan jedhetu moola xiqqeeshu waa'ee caafii wanni godhatte akka kun fakkeenyaaf hamma midhaan gisidaanaa hin nyaatu fakkeenyaaf jechuudha. Akkas ta'ee jennaan dhaqee isuma mana yeroo dhaqu namichi itti guutamuu qaba naan jedhe doktora mukura jechuudha. Adaamama keessa bakka na guutaa dafa akka keessa hin deemne jedhee akka kiyya dafee wanni jedhu kiyya ilkaan xiqqeeshu waan xiqqeeshu akkanatti ilaalu wiixaan ho'i akkan dhufan keessa kan hin seenne ture. Na dhugubeetii miti jala isaa qulqulluudha. Ayyee jedhee na borobboree isaan guutuuf jecha sirriitti borobboran qaawwasan jechuudha. Kan inni borobborame san irraa maashinaan irraa sirriitti baaqanii qulqulleessanii aditti eegame yoo guutanii. Guutaa jedheen booda illee waggaa tokko qofa turetti saniin booda keessaa bahee wanni sun yoo keessaa bahoo qullaa ta'e jechuudha. Bakka isaan sirrii borobboranii jiran waan ta'eef qullaa ta'e akkasatti nyaatamaa hidda jala ga'ee jennaan homaan akka fayyadu ilkaan sun foolii afaanitti fiduu malee jechuudha. Maaliif already gubbarraan dhumatee jira erga keessa kaafee malee saniif ofirraa baase jechuudha. Kanaaf ni jira hin turu maal akka ta'e hin beekani amma eega kana yaalamee fayyeen booda laalee gaafadhee warroon dhaabsiifadhu jiraanan jettan ka dhaabsifiisan kun akkamii akka ta'e addaan baasee odeeffannoo guutuu erga fudhadheen booda inshaallah dhaabsiifadha. Aan dhaabsuu miti rakkinni kiyya ni dhaabsiifadha garuu ka dhaabsisan sun akkamii ni turaa hin turu ka jedhu sana osoo addaan hin baafatin hin dhaabsiifadhu jechuudha. Sun tasgabbaa'ee irratti laalee kamtu kam akka ta'e addaan baafadhee tokkoffaa lamaffaa isaa hoo jiraate addaan baafadhee ka ta'u sanitti yoo ta'e ni dhaabsifadha jechuudha. Inshaallah kanaaf warri barbaadan gaafsan odeeffannoo guutuu isinii kenna ammaaf kanuma fakkaate jechuudha. Warroonni kana gaafattan ni jira garuu anillee guuttadheetuma akkuma isin yaaddan sanitti yaadee guuttadhee garuu turfiinsaan nan tajaajila jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan tokko kennaa rabbi nuuf kenne gaafa dhukkubsanne malee gaafa waan isaan beeknu wallaahi jechuun bakka namni kamuu daawwitiin ni ilaala gaafa laalu san anumarraa ka'e jechuudha. Yaa rabbi kee ija naa kennite ijatti ilaalu naa kennite funyaan itti fuufan naa kennite alhamdulillah jennee hin beeknu bakka bareeduma keenya ilaala malee. Garuu gaafa kennaa rabbi ganama sii kenne sii uume san ofirraa dhabdee baay'ee taksiti dhagahama jechuudha. Kanaaf warroon ilkaan keessan isinii dhukubee hin beekina gamma sirriitti eeggannoo godhaa. Egaa akkan isin jedhaa hordoftoota kiyyaa warroonni du'aa naa gootan viidiyoo san jalatti isin galateeffachuufaan dhufe wallaahi adda baay'ee akkanatti tole. Du'aan keessan baay'ee isinatti tole jechuudha. Hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha. Hundi keessanuu egaa isinillee rabbi yaada muraada keessan isin yaa guutu waan isin yaaddanii fi waan isin yaadne cufa jechuudha. Rabbi muraada keessan isin yaa guutu fayyaa isin yaa kennu waan fayyaa dhugaa dubbachuuf rabbi fayyaa nu haa kennu fayyaan jiraate yoo umrii dheeraa rabbi nama kaa'e waa baay'ee argan jechuudha. Kanaafuu rabbi yaada muraada keessan isin yaa guutu fayyaa isin haa kennu isiniin jedha. Warri biyya namaa jirtanis rabbiin waan hojjetan keessa barakaa isinii kaa'ee walitti isinii qabee nagaan gara maatii keessanii gara biyya keessanii gara ijoollee keessanii rabbi nagaan isin haa galchu isiniin jedha. Warri immoo bultii barbaada bultii bareedduu bultii bakka jaalalaan guutte beekan isin jedhu akka isin feetanii olitti rabbiin isiniif haa baasu. Akkan isin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kana fakkaata ture viidiyoo bareedaa kanatti aanee gad isinii dhiisa. Kanaaf hundi keessanuu laaluu hin dagatina laayikiillee sheerillee gochuu hin dagatina. Namoonni meeshaa irraa qaban immoo sammuu kanaan beektanii waan dubbataa jiru kana kanaaf obsaa isiniin jedha. Egaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa yaada keessan barreessuu hin dagatina dubbii alkaanii kanatti hin jallisinaa isiniin jedha. Kanaaf hundi keessan bakka hojjetan fayyana qabaadhaa baay'ee baay'ee.